Utumaan irra kaadha. Gurran dheeranne malee kiyyaan harree ma fakkaata. Ati nama du'ee dadhabina iddirii teessaniitiif hin awwaalamina gaammaa jiru. Murtii buutu asumaan irra kaadha hoggaa. Hayyee rakkoo qabu. Bakka gurra photoshoppii itti godhatte rakkoon qabu. Thank you. Akkana photoshoppii irra kaayetiin suma irra kaadha. Ati harree. Murtii buutu خلاص باناري ودلك حمزة أنا باناري ورجع نمني باناري دلقوا فوتوشوبي ندلك فوتوشوبي كده خيسني ندلك خارة تيس أما دلك ما خباناري وجدنا خديمة كجيما وجدنا وجدنا كونكولاتا نمت تشوفيتين دابين بالبلو جرك عليشان أوكي خير ممكن مودا ندلك لا كيتيس كساد ولي باتا ولي كله ميري nuti kita ada kesan berban nuti fatah itu jodoh. Yo mau tadi kita ada kan angkat amnun, wallahi water lawan di muda ranjira. Oksum billahi orang ini sirrit katam, sirrit. Takada. Wallahi wabillahi watillahi Islamu marah. لا أنا شيخ أنا دقيقة فدا نايس إنك. Kakak ciz شيخ kakak. Sheikhul Azab daqeeffadhu si himna. لا adabbii murtii guutoo maali? أوبسي خاولي قال لي متى ساخ قرر ريك أبو جنم أكن خيمو هريدلتو تا كندا لفانتنا ربكم كوتات Ati garuu harree saltuudha. هاي خدا والله وبالله وتالله إني Murtii ifama oye kiyaar koy Dabbaa sani miti oye kaawwa guyyaa geema namarra qabatanii miti geema namaa jira boo murtii dhageeffadhu boogee machi cabsinee taphannaati maali? no sabboon aan argee Ayyee hot maa baastan deebisa namni amma Maari motora qabdan ka dabbaal baastan wallaahi dabbaal namni baastan deebisa dabbaal hot jaalfadiiloo hot أفناد ديفيس أنا dabbaal hot dabbaal an simbuufne akka beeytu fi jaal fadiiloo kam hot ajoolleen haroo dhiiraa seenaa jaala dhugaa waalaikum salaam warahmatullah dabbaal hot habiibi اهلا وسهلا dabbaal an si deebise انت qaba من دنا اما جيما تبجوف كوي طريق indamin jinna sinjeera afaan ganda Are keessa you ready guys? yaa maaliif baastan aboo dabbaal sammaa baastan dabbaal nuu fida dhageeffadhu anna baasu rakkoon qabdu eenyu si geema baasa qoy no mushkila Yoom adira kun rakkoon qabu adira dhageeffadhu la ani waan jechuuf ani waan inni si gateessu barbaadanii raanfatan na fakkaata geema afrikaa hojii taphadhu woorli addunyaa wajjin taphadhu barbaadde aarsi wajjin taphadhu rakkoo miti inni garuu geema alaa jiru sana akkam goonadha wanni isin gaafachuu fedhe malee. alataa guyyaan geema ta'e sun safti jijjiirru wayyee isinirra safti jijjiirru Isni nak qorata mee guyyaan 23 meeqa mee ilaalime 23 safti yoo jijjiirre maal fakkaatu ديدا مسد نبيتا خيزنتي كواتشي هاتورو خيزنتي كواتشي هاتورو جولة زندرو جرا atuun barbaadu naaf kiyar guyyaa 23 qofa danaa baasa rakkoon qabu ala daran dhufu 23 ilaalame laala safti إفتان تبدأ بس خلاص. yes iftaan taphanna بس. iftaan taphannaayyee إمال تورا بيت هانيس خران دي مودي مبيجان لا بيجي براتين دي مودي ماركتير رئيس هذيكو awo jaalfadiiloo ta'e umaa sirraan feenu waan ati darbitu leenca kee illee dhiisi achuma kaayi boroo fudhanna jaal fadiiloo anaaf darba malee siif hin darbu bar murtii maal taate osuma jiraatellee jaalfadiiloo yaa jaalfadiiloo Hamza addaan baafnee? gaafii taphanna ديدا ديدا على دتا على دتا okay alani sabboona takkas taanani ayye murtii Ala jedhamu ta'e أنا ذا بيجي براتين جرا إمال Didam ya fur. Ya, sabun Aladini harus aladini didam ya fur Sabti na godhadha. fakkaata. Didam ya fur na Sabti godha. fakkaata alani. okay jummaa taphannuure yookaan jummaa dhufu ta'u yoom taphannare سبتي كودا سبتي sabti godhanna isin سبتي قلقلة سبتي قلقلة سافر الرت yaa waliigaltee kan immoo viidiyoon isin أكيد beeksisna وبرتي waraabni لك ساعتي sa'aatii afur hayyee Listen. قلقلة خيسا ساعتي yoo أبو خبر yaada ولا fadii ده jirru ta'e viidiyoon isin Yaar beeksisna kanan shakke waadaan Huseeni an profile kanan godhaaje harka ol qaba. Profile ambar profile harree ani godhadhu bar murtii guutumatti gurra photoshop No. akkasii Harree garaa. harree si godhata profaayila immoo harree ta'ee murtii guutuu irra ta'a.
taate bakka. Atis harrumate Akkasitti murti guutu dhage amma namni cuftuuna dhagaa. Hoggaanan si injifadhe porofaayila harree gurra harree dhaltuu gamaaf gamanaan godhattaa jechuudha. Anaa isinii tolcha rakkoon qabu. Injifannaan anaatu si duuba dhaabatee jechuu akkasitti himtee jechuu. Keeyar wanta kan si gaafadha dhiifama Harargee deengadda Amaaraa akkasitti harka kan siftee faarsi siftee sani akkam gooteetti seentama dhugumatti abdii qophii ni qabda lafa. Harargeen Oromoodha murti guutuun duuba Oromoodha. Isaafin numa maal warri Amaaraa deengadda Harargee qophii faarsaan turre ijoolleen Amaaraa baala gala sirraa Oromoo irraa baate saba Oromoo dhiftee akka Harargeetti qophii faarsaa turte barkiin geette. No. Harargeen Arsiin Jimmis cuftinuu faarfamnaan akkuma like Oromootitti. amma Harargeenis Oromoo khayaaris Oromoo khafedhuni khannaaf tasanii An garuu CV yaada daraa rabbi akka Harargee wajjin qabe hin taphanne. Dabbal Harargeen mililikiifuun jilbiiffanne adeero sidhiisi. Tikaarree salaa guddatee fi meeshaarree Mililikiin eenyutu yeroo 8 bikkeerraa dhufetti isa deebise. Laga inni fardaan cee lukaan Alaa Amaaraa gootanii moo? Mililikiin Maasaan barbaachisu. Guyyaa qofa nu adda baasaa adeero guyyaa boru 22 guyyaa 23 Kiyaar fi murtuguutos waliin karaa kana waa'ee miliikni sun dhufina miliik bar isin cabsuu dadhabee booda faaxee isinitti fidee isin cabse faaxeedhaan faaxee takka agartanii hin beektan jee. Awoo ibsa amma achin dhayinu Achin dhayinu wanni ibsaa nu jaalatame guyyaa adda nu baase saftiintu yoo jenne boruu miti iftaani. Ekase Eekisaa hojjetuun ga'u dhaggeeffadhu. okay Akkuma himnaa miree torbaan dhufura goona bakka. deemiin keenya kuni itti yaaddamee namu waan qabu qopheeffatee guyyaa san beekee dhufuu qaba akka yaada kiyyatti. Kan baranne murtii yoo xiqqoo sirraa cimutti ni baratana fakkaata. Ni barata. Sabti falata keessa yoo dubre yaa aladaaf sabti kan yoo dubre namaa qabaa duuba yoo maagoon isin dhagoonure. Sabti falata keessa tokko goona mala. No, sabti beelada keessa dabbal namni xiqqoo ni qophaa'a waan ta'eef sila wanna ta'e. Aboo geemni murtiitiif geemni gaar qophiin barbaachisu kun saa idima farkasa taphatamuu qaba itti kaara. Wallahi gaari ta'e fuuta batee annan taphadde boru ganama yoo ilaalle Murtuguutos laa boruu osoo taphatte. aboo sabtii taphadha Amma yoo taphachiisne yookaan jira kan amma taphachiisnu yookaan Lakki ammaa miti sabti. Garuu bashaara khiyaarfaan makiinaa bitaa jiran ammas rakkoon jirtu biizii barreeffama. Aboo makiinaa ibsa awoo qaallichi ambaa alaanaa dawwalu jira. Hayyee. Baanarii dalagi guyyaa ati feetetti natti erke haya. Hayyee. sirri bakka taate Deem. bakka qophaa'e Taate amma dubbiin jabaate jira kan amma dhagee kuteemi laala isin waan godhuu qabdan amma siimi xamoo deemu namni si deeggaru jiraami immoo irra sirra taa'uun itti qophaa'a amma dafa beeksisaas godhaadhaan illee beeksisanii waraabaa. Dhaggeeffadha namuu. Saftiidhaa miidhaa qaban. Saftuma kanatti niin taphadha maal gootana wallaahi niin tapha haamoo haamuu rakkoon qabu. Bakka beeksisa isiniif hin godhaanis. Hamza tokko dhifaati. Hamza dubbisa gilir godhe amma 23 fi 24 sabti falata keessa adda baasi. diidamii sadii sabtiidha 24 wanta ala Jimmata murtiidhaaf alada dalagaa fakkaata. Yaa. Alada dalagadhu. yaa kunootii bar. Amma alada moo saftii haa goonu. Alla borulaal alla saras dee jirra bara arra guyyaan isiniin bara amma sa'a jaatana booda. Hoo yoomitti taphanna. Talaasa maaligaa narraa himaa khamisaami. Saftiin sabboonaadha alanni murtiidha dhumatti hangadum. Alada bakka alada galgala dhaggeeffadha namni hundinuu kaasii feesbuuk irraa namni 700 nu laalaa jirtan asii feesbuuk irraa namni 500 ka jirtan saftii galgala wajji taphanna naafi kiyaar. Ayyoo kiyaar namoo uksum billahi miti. Alada galgaleette moo sabti galgaleette boo. Alada galgala. Kaddasna joo silaa sheerroobe wajji taphatte dasna jaatu. No sheerroobe miti sheerroobe. Tahayyura afaan daafkaate. Sheerroobe jeen. Tahayyura afaan daafkaate. Silaa sheerroobe wajji taphatte. Duraanis lakkee roobeen anguma kiyaaru naman taane roobee disirra. Roobee eenyutu waa itti kannaa wajji taphadha. Maaltu to'atte kana kan. Maal haasoo itaa. Roobeen si jammar arsiidha kun immoo roobeen baaleedha kun arsiidha. lakki sheerroobe ijoolluma arsii Nama ganda joori hojii taphachuuf fedhe murtii guutu nama ganda joor.
Ganda keenya kana wajjin taphachuu barbaadedha. Tuquutu amma booda geema kana mootii ammas saamni gariin geema tan irratti achi ba'e makiinan hanqatteen tollu nu dhiisaa rabbii jaati. Makiinaa gurbaa sanitti gubuun ta'e walaa Ibsa waan akaawuntii keetirra jiru hunda jaalfadiloo guyyaan ala dalaa saftirraa jijjiiramee jira. Baanaara beeksisan baanaara rabbaasna. Bira waraabni beeksifna Hamza. Murtii guutuu. Generate godha. Torbaan tokkoof biyya xiyyaa hin jiru magaalaa xiyyaas hin jiru biyya xiyyaas hin jiru bakka biraatiin jiranii ni maltaawaan ilaallaa hin weessu. Aboo online irraa biti leenci qaljeeyi. Abbuma tokko mi leenci? Ammumaan tana ibsa abbaa Sa'a yoo wal dabartee jeeti beekaa bakka biraatiin deemu. ati immoo bakka deemtu nagaan nu dhaqe Ameerikaa ibsa abbaa jaalala kan ni bira deemu leenca kee. Bakka maallaqa nama kan leenca cheergi ibsa abbaa jaalalaa biratti achaa. Rakkoon hin jiru. Kiyya sirratti argaa bakka ergi. Kawwee dubbadhu muti indeeffatanii dubbadhu. Kiyaasoo jiru fi callishaanii amma barana isin dhaggeeffachuu. Nama akkasii buufadhu. Aanni lakkoofsa tokko barreessa. Barana dhaggeeffachuu jalqabeetiin jira barana beekaniin jabaadde. Okay, aanni ol baasuu akka duraa himaa Asee miidhifama obboleessa kiyya mucaa taphatti naquuf akkas jenne. Aanni baasuu. Caluma jaa isin dubbatina ammallee. Ammallee dubbatina usaa isin. Hafuun taa'u. Takkaan isinima isinin jaaladha rakkoo isinirraan qabu isin duuba dhaabbadha wanta qofa na godha. Ani wanta qofa ani akka argetti aslii garafuu barbaada just for the record dumaafi kana because harargee king clubin kuni RC Prince garsiisuu qabna guduraati fi because ana qofa kaisaan garafu ana qofa kaisaan garte dhugatti harka kannisiisu. Maalif jennaan amma yoo murtiin godhee gwaddeenyaadha wal sossobanii nama gaarii murtiin keenya amma yoo Hamzaan godhee Hamzaanis nama gaariidha. Ana qofa kiingin isaanii kan dhugaa isaan caccabse kan jedhu guyyaa qabatu. Wanti oowwisi jira harargee unoo kubbaa kaa'ee bara. Harargee king clubii fi RC Prince clubii wal gattamuu deemu obboleessa. Saftii kana wal agarra saftii. Iskiriina guddaa gubbara na godhu isinin garsaa iskiriina guddaa. Isin bal'isa. Doolleen poostara godhuu dandeessan poostara nu godhaadha. Ani dhaggeeffadha wanta kan ani poostara siif dalee na qawwe. Please poostara akkamiin haa dalee danbeeyta. Isinitti hin daamatu dhaggeeffadha gaa. No guddaa wal bira na godhi guddaa sun akka iskiriinii poostarii wanni godhu lamee wal. Expand boss kayo. Naafitu adeeroo itti fufe. Maal nu gootanii wanta qofa poostara gidee naa gootanii maal naa gootanii bakka booksii namni itti wal lolu agartanii. Okay, ringi. Ringi ni gartaami. Ringi sun keessatti anaa fi aslii gooteeti anaa akka booksii aslii fuulee ijjisaa gurraatti. Okay, siidhee moo siidhee? Anaa dhee gartee ijjisaa gurraatti gartee. Si galtee. Bakka tamaam. Qawwee. Niin taphadhaa miree amma guyyaa alataa galgala. Guyyaa san baallama qaba. Guyyaa sanaa qabu baallama. Guyyaan qabamee jira by the way. Kan isaanii. Keenya baatii dhaqqafaa booda keenya baatii dhaqqafaa aniin baana. Khairii si bar. Sibira jira. Hundi keessan namni kumaa 300 kun dhaggeeffadha. Guyyaa saftii galgala niin taphadha. Kiyaar Bashir. Ayyoo alata galgala. Yoo kiyaar namo'e waan isin hubattan dhugumaan miidiyaa dhiisee galaan. Jecha tokko miti miidiyaa akka wanti kiyya diilee godheetiin achirraa galan. Boy jechu fannuti akka juwar je je tokko banadda di je tokko cufadda yenne akka harka tokko ifduba keenye harka tokko ifdura keenye simos no blazari tabu masaka akkana garu wanta kani ani asirratti wal qabee jirani ani hararge king clubin kuni because amarri harargeen akka gartee nuti akka oromotti harargeen fuutee hunda keenya fuuneeti oromo tana fuune king goone diina duratti. No, harargeen king kuma ammas bar. Harargeen king kuma bar numaatu godhu jira waa hunda. Koi garin fida king gira jechuudha. Garuu harka nuu kan nuu didee alaana nu akka beera gartee ganda keessa jo jollumaa dhufu. Harka kan nuu. Esan mee takka haisan godha. Qawwee malee itti ofi gaa. No sunii miti koi. Ani aslii kana ringii keessa naqee ana akka booksiin ta'e ijjisaa gurraatti sanboota maaliin taphachiise beeta.
Amaro, mabale. Kami wala Inkane. Amma, kami mali akkami beektaa ringii ugu seentan akkami seentan beektaa? Ati jimaa bobaa jala kaattee dhuftaa inni harree gubbaa koree dhufa. Ana takzina afani qabu hanu ana takzina. Kopli godha Bareedu. Allah yaada bareeda. Wallahi wanta kace anta ka hargeetana wanta ka gaafadhe beeku. Wallahi namni akka khiyyati sin jaalatu sin jiru. Dhugatti garuu awwalni garuu barbaadu. Maallaqni suni yooni moo'ee I don't need money, I work hard. Garuu miiciyyoo gartee duute tana taajjeefamte tana ilmaan isiitiifin waa godhuu barbaada. I want to do something. Illeen akkasuma naa hubadha qarshii takka osoo haaje ankiyaarumarra deemee isaa fi gurbaa Naziir Nuuraa gee gartee gizee asii wanni jee kajaartiin fuune Ameerikaa deemee gurraachatti wanni gurguru sanii mataa gaccabsuu barbaada. Ani miiciyoo ijoollee isaaniitiifin fandii kaa'uu barbaada. Ijoolleen tuni gidi ama 18 geesse baankii keessaa mana barnootaa itti deeman. Gartee nyaataa miti. Ijoolleen tun nyaata hin barbaadu. Wanni isiin barbaadu nyaata sammuuti. Nyaata sammuu barbaadu. So they cannot forget what happened to their mother. Ummaa isaaniirratti mallakkatee paawarri nuti ijoollee sunii kanuu dandeenyu barnoota. Education is the #1 key to success or to the revenge. Akkas. Ayyaabo haadha faatee nuuf fidaa gija karaa tana haaleenca qopheeffatu kiyaari fitti himnaayi. So please, waan kana Kini nama irra guutuu fi isaa kannetti hin kannetu. waan kana sirriittiin dhugatti waan onni irraa hin godhaa jira please akkana dubbadha garuu tamaayyii bakka amaarrinis ni dhufaa dubbii tana keessatti laal Itoophiyaa guutuu dhufe tamaayyii maan amma taphadhu yettanii mi koomanti godha namni kumaa fi 200 nu laalta kun koppiliin godha ammallee koomanti barreessa guyyaa lama booda ala dagalgala taphanna kiyaariyoo namoo wallahi wabillahi uksum billahi miidiyaa irraa hin galaan. Miidiyaa miti qixaaxamanii filate fudhadhu naas hin jee. Awwee garuu ati guyyaa keetii hoo maamte sirba san weellistee sirba kan weellista ani gaafa sun Arsii qarsooma qorsaa sirbaree inni. ani gaafa sun moo tirri sirba ubalo maale Ludi isi kau merah ni sungguh satu. Wallah kau belanja jebtan. Murti gudang baka hasasa kesati arsi hasasa kesati. Murti gudang arsi hasasa kesati lagi apa doa tiyo game kana mote arsi hasasa kes. Oh. asli ndufe Bultan nakaptan gama sih am zaba jira murti malik abatan amma. asli onnaga asli ndufe jira Me asli desi jira. asli jira hofolu Onnaka asli gidadu. onnaga asli hot ana wara kanan kamni asli dageefadu Kun asli miti bawa kun feki. dageefadu No asli no. Hi man. Kuni asli dah miti fake kuni fake ti. Amma waan kana waraaba ijoolleen arjala jirtu maaseeja kana qofa naa waraaba namoonni jala calisa deeqaa lama qofaan dubbadha maaseejni kun Okay, continue man. namu rikoordi godha bakka tana Asli na onnaka o. namu wal naa dabarsa viidiyoo kana sagalee tana viidiyoo kana qawween isin dhufe je wani naa gootan asli dhaggeeffadhu ani dhaggeeffadhu Harargee club gartee Harargee king clubiin kuni kubbaa miilaati kuni jaalala jibbeensaa miti nuti ijoollee arsii ijoollee jimmaa yoo kufan mansalaala itti ergina mansalaala lafarraa itti ol kaan takka eleveetar itti ergina jibbeessan qabnu nuti garuu Oromoo keessa akka Oromootti Itoophiyaa guutuu harka kannisiisne tokkummaadha yes garuu nuti daleenullee garuu dubbii tanarratti immoo Oromoo keessa ammoo akka gartee Ingilaandii Manchester Chelsea gartee qabdu kanatti as keessa Arsenaal qabdutti nuti immoo eenyutu intarneetii kana keessatti gaa harka walii kana eenyu kingiin eenyu prinsiin ni laallaa jechuudha. Gartee waa lama dira. Garuu ani follower hin qabu. Maaliif hin follower hin qabne beektaa? Harargeen guutuu onneen isaanii followtii obboleessanii. You don't need a number. That's the difference. So asli dhaggeeffadhu. Kotata kee cufu walii qabadhuuti distii tana dura gartee Egypt irraa itti seetu sun gartee gurraattii sun gartee
ani harargee ol si deebistee gartee si diimeessite distii suni si yaadachiisa gaafa sun eenyu akkan ta'e maasee jettee erga ololoo dufnee Yaa qawwee malee sirbu kan nuti hin rabbii si sodaa dhuti. poostara naa godha ibsaa keenya poostara makana naa godha amma kiyyaaf kakee ariftaanii jenereet godhaatii natti ergaa namni hundinuu. Garuu murtii dhiifama goota akka qawwee hundi keessanuu yoo haqa ta'e yoo sirrii ta'e yoo dhugaadhaaf geema keetu ta'e yoo fanii jechuun haasoma kana kan yoo ta'e rakkoo miti garuu yoo dhugumaan wallahi uqsum billahi wallahi billahi. Okay nu kaane sinaa akkas taanaan geemuma sirrii geema dhugaa san taphadhu mooyi adabbiin ati fudhatte illee adabbii miidiyaa irraa galuu takka maqaa gurguddaa firra kaawwate waan ta'eef akkuma haasawaatti haasawni keessatti irraa waan bu'uunu miti jechuu fedheeti. Akka haasawaati miti adeeroo ani wallahi yoo kiyaarna mooyi wallahi uqsum billahi shaadaa islaamummaa irraan siibaa nin galaas keessa. Lajai waan inni qabate qabadootis maaliif galta? Shaada. Ati murtii miidiyaa irraa galuu miti. Nama dhagee. Sanuma fudhadhu tanuma gurraa Maareen galaatti dhiisi. Isin kan Jaranaanis du'aa naa godhamee qubii takkan seenee qubnis yoo naa baate gadaboo fi asaasattiin baankii raammis banuu deema waan ta'eef. nama tokko ol galchaa bannaati nama akka kiyyaaritti tokko ol nu galchaa. Fide adiise boo dhiichisa qofne fida moo haariichisanii. Mata keenya. Okay, geema sirrii nu godhaati loogoo dalagaa fi doo. Dabbaala gutakka waan inni isin hin jahu na gubbaayitan hirribaanis na haaftan immoo waan takkaan isin hidhaamuu fedha. Ani maaliin laaluu fedha wallaahi murtii guutoo khiyaar bashaysee kanatti ka arbatti gubbaa deemuun laaluu fedha. I wanna see that day because yesterday is past, 2 days prison, tomorrow is future man. Dhaggeeffadha. Wanni niin laaluu fedhu wanni niin barbaaduu fedhu maali murtii guutoo mucaa kanatti da'asuu qabuun isa suniin laaluu fedha. Guyyaan kun nu jalan buune taak dhaggeeffadha. Guyyaan kun nu jalan buune amma guyyaa saftiidhaa. Inni sitti qophaa'uun barbaachisu amma gara bidiraatti dhagee sabboonaan amma guyyaa maalii qaba boru guyyaa Fakkeenya kana adda baala fakkeenya jirra walan galu. Sandee qaba sabboonaan. Ya adda baala laa geemni sabboonaatiif geemni murtii waliin qabatu kana guyyaa lamaaf isaa lamallee hin barbaachisu kan murtii ammuma ta'uu irra gaariidha. Ta murtii salphaadha ta murtii ija cufannee. Ka murtiidha itti walii gallee jira. Okay itti nuufufaa. Amma ka murtiidha murtii wajjin garagalchan itti nuufufaa. Halas akkana. Ta murtii nuti ija cufannee goona suni. Nuti amma daasa muuda qaba. Ani waliin ismaa dhaggeeffadhu waliin barbaaduu fedhu mucaa kanaa murtii guutoo kanatti isarra deemee da'asu saniin arkee piroofaayila san harree godhachiisuu barbaada. Achi boodaan yoon du'ellee naaf ga'a. Harree san tolchinee qopheessineeti takka taateetis poostini goona isin beeksisu. Hundi keessan gutakka. Kadiir martuu keenya Kadiir martuu abbaa keenya jaabarreessan ijoollee Kadiir martuuti. Hundi keessan jala. Akkas tun dubbiin yaqiina barsiisaa keenya bar. Barsiisaa Joor Mahammadi Kadiir martuu barsiisaa Joor Mahammadi. Nuti ani daa'imandii Kadiir afaan irra godhu obboleessa kiyya. Afaan gartee. Guutuu mana jalaa callisee sagalee xiyyaatu hin dhagamne moo? Kadiir martuu gaariitti si dhaga'u jira dubbadhu. Akkee gaaffii si gaafadha gaaffii lambaa gaazexaa fixeerraa dhufteen si gaafachuu fedha si galee. Hayyee na gaafadhu. Ati iyyaala suuqu kana akkamitti islaamessite? Anta akkaasii waa islaamessallee waan agarre. Isaas idduu ta'ee haasawee islaamessite moo dubbiin tun akkam? Haasawoo lambaa gaazexaa fixeessanitti islaamessee jaa waa islaamessee maarree ta'ee jaa wanni sun maali? Anta akkaan dhageenye. Nuti duuba barsiisota isaaniitii duraanis barsiisuudhaan beekamna. Haaya. Akkamittiin inni islaamessine sheekaa harree saluu aboo harree salii nama salijee akkamittiin hin barsiisne. Isa geemii wajjin taphatin yaami amma wajjin haasawatan yaami. Wallahi yaama bidaa wallahi billahi. Wajjumaan haasawuu goota isa laali. Nama iyyisiistan yaa rabbi harargee nutti akkasitti tajaajila jibaadha. Meeshaa karoo bee fidame haaseenuu firraa deebisuu fidame. Karoo bee kamtu harargee keessa baate.
ويا إلهي أخي شيخ روبي بقى باساتنا يا لفنا رغب برغب أنا متي مالك هاتي نجى سنسن نجابة جاندفو मैं वाइल शेख रोबे ती सिनी मारे के बारे शेख रोबे चुने ना नो हम से गरगारा तुरे ओल खास ने नो से नॉर्मली दा ओल खासा तुरे बरसीस ने कुरान जो फाकाता है दुबिसन बरसीस ने अक्काता दलाई करते दुबरती तिजारत बरसीस ने ओसो इन था तबरो जला फुरते हम से वी नो दैट शिट करूनु दिन दुबन नु जन्ने अक्कारन करते उब्बन की जन्ने ती चलिस ना गुद्दा नु तिम जोले गुद्दो रा का बे कैसा आप जन मास कैसा कुल ने रखो बोता था कैसा काउनी का सुनी Awe. Alan tinu ti jolle ar ge mam jalati beta because we know you been jalati samurra jal kabbi jalhana Abo qawwe bade hakarra kharabana ni jani dhaggeeffadhu dubbii lamba gaas fitee gon qorodhee jala go'an nama qo'aa qoratu qawwe malee dhaggeeffadhu sitti naasoo fadha. Maaltu jira beektaa? Baale roobe maareena fakkaachuun amma kiu jechuun ammaan sun murti guutattu dura irraa fudhatee jannan miyyoo sanirraa dubbii. Qiimii san itti qabaa jariinni dubra jee fuudhe. Akkas jalaa taate qiimii san qabatee maqaa balleessiin gabbeelaa dubbiin tun dhageesse. aw rabbi khesus da dati hadir martu ma fera Takkittiimo fera itti banaafi. afera asirratti asirran no afera Khadir martu jechuun barsiisaa Joor Mahammad Joor maal taateeti? ututi generation 1991 rajal ke bechufa Yaa. generation 1991 rajal ke the only artist in ninu jalatu hirpa dunya di hiwani amma na jaka sa amma odu tay san fitani miti amma hada fatar ramal qiyana fuda Aboo maa qabdanii finne arafaate tana silaa asitti irraa buufna. Dubbee daddabbaa dha dhumut. dubbii gurbaan natti hin deebine hada fatar ramal qiyana fuda Jaarsummaa idan makuma takarra fudhateen kun nin fixayye. wallahi hin deebine na jira kaasu diddeeje blog na gooteje Kadir nu fida jecha jiran Kadir nu fida jecha jiran achi gadi خديرني فينا خديري ركتنا خديرني فينا Kadir nu fida ajala barreessa Kadir nu fida tabakkana لو tabatani خديري فينا نمامي تيونتي Kadir nu fida namu barreessa achi gadi tabakkana wayni ma jira miti mallaka oh ma tesenni eshada Murti. jecha jiran achi gadi Anjoollee erargeedhaa ijoollee nyaattuun beeka malee ijoollee nyaadhamtuun beeku yaa muniira isaa nyaadhamteeti. arargen nama nyaattu yoo bias nama nyaachuu eegalle miskina nyaadhamaa tuma deemnaa miti migara laafa Aboo duri gaa duri akkasii amma immoo ni nyaanna dhiisi. Gee wanni Oromoon ni nyaata. namni kun nama wal beenu naa keessatti kunis nyaadhamne arargeen takkaa nyaadhamteen beetu arargeeni ifiif kanniti willingness waan takkaa jira nyaadhamuu fi willingness waan jedhamu tokko jira gidee ati akkasigaa gara laafummaa qabna no ija cufattee gidee takka takka nama maallaqa allaalla nuti maallaqa xiqqoo takkaa firummaa dhaban you know what I'm saying namni kun maallaqa xiqqoo takka arargee we know that shit we see that shit agaraa jirra obboleessaqiyya agaraa jira laalaa turre nuti kaasii harka keenya kophee halluu irraa sniikara tuffisne obboleessaqiyya what are you talking about hajjiin eessa turte dirreete waan turre obboleessaqiyya so darabeen maal haasofne hai Kadir martuu nuu fidaa jechaa jiraa jiru beeksisi. Murti miyuutii irra jirta. إبسا باجا لا سبونتو ني بيتا Sabboontu سبونتو تجيلا ني بيتا nan beeka gaa. سبونتو لتون تنماتي بيتو مي ياد سير رافودا غوتك Qorataan duruu ni kun khiyaar harreerra kaa'u jira. Rujii kanaa dalag masaat. Sabboontu. Akshiin itti seenanii dalagaa. Keessummaa fi deemna fakkaate murtuu guutoon jira dhaggeeffadhaan isa takka. دبد Murtuu guutuu dhagaan jirru bar. سبونتو دبدوا Waa'ee maaliitiin dubbadda waa hedduu dubbattanii haree ergaree fuudhina jala taa'ee dhageeffachuu jira. نغلي جرا هغري فودا غيفتو جرتا يادا خينو خني
yaani naatee jira itti fufuudha. Dhukkee irraa kaasuudha. Harki abbaaniif kaa'ina joogtu itti Oromoon isaaniif fedhe waan ta'eef. Ibe itaa biree waan naqabee jira malee silaana bakka qabu asiin hin jenne. Niin beeka. Akka ajaa'ibatti hin beeka. Sabboontu akkami? Muniiraa teenya nagaa. Mangisti Maa viidiyoon barannise ogguma takka illee maa viidiyoon barannise. Dhugaa rabbii afaan kana keessa na bareedda maashaallah. Wallahi sabboontuun teenya gaarii nama gaarii haala isiin keessa jirtu naa guyyaa tokko isin ibsa abbaa miti. Viidiyoo maan hin banne sabboontu. Ciiseetiin jira haatu mijiyoon qabanii beektaa mantalatii yeroo ifaa dhaamseetiin ciisee zallaalu jira. Qorataa kana maan hin bal'ifne dubbii tan ilaalla. Murtii. Sabboontu. Murtii. Oo. Akkami nagaa? Nagee alhamdulillah ibsa akkami? Fayyaadha maali jirtaati? Nagee eenyusa ibsa eenyu nutti haasa'u? Anuma ibsaadha. Sibuu sagalumatti jirlee wallaalte sabboontu maala biriintim. Nagee xiyya ibsaa keenya akkami ati fayyaadha? Fayyaa maaliif dadhabamte qoy miidiyaa raayis? Wallahi ibsaa yoo Injirtu qaarargeen injirtu dhiibameetiin bee miidiyaa raadis murtiin ni beekaa hundaa diiteelli guyyaa biraa haasooyin ammaan tana dhimma qabanne kana fedha. Miidiyaa ni banna amma hin cinqabina rabbi je miidiyaa guddaa banu teenya inshallah. Waan biraan feetu. Kaameeraa fi yaamuu banu deemna. Kaameeraa fi istaandii qofa barbaaddi sagaleen ta'e ishii ogummaan ta'e ishii waan biraan barbaaddu. Mee kutaa sagalee wal jalaa wanni jennu sabboontu amata kam jirta nagaa fayyaadha. Wanto kutaa viidiyoo baay'ifaa ibsi please. Waan gootu ati akka haalli siif mijaa'uun murtii irraaniin dhagayaata akka ji an obboleessi keewumsaa Yusuf kaameeraa waan si barbaachisu asirraa niin bitaa gara meelboorni oliin ergaa achirraa nama sii godhu qofatti godhadhu anan gadaan beeka bas wanni biroo takka hin jirtu waan si barbaachisu. Wanto asbaatee maa ittiin dubbanne qoye. Dhaggeey baddu boona cinaan dubbatina dhaggeey baddu an Kiwuslaandiin jira rakisha biyya kana keessatti kaameeraa fi maarreen kasiin jaanii ani bitee gara meelboorni niin ergaa nama si galchu qofa akkaataatti si bira ga'u qofa godhadhu tanaanii goola biroo immoo waan biroo asii wanni ja'uuti. Sabboontu fooloo godhiini barreessii fi silkii irraa fudhadhu waasaappiin dubbisiin. Akkana obsaa keenya galatoomii mangisti. Baleessa keenya. Mangisti obsaa keenya ilma argee. Arargee jechuun haasoitee namaan bittu bittee haasoite adeeroo. Wallahi na ajjeesaa silaan isinirraa dhaladhuu baadhee hinaaffaan na ajjeestan. Fuguk jechaatiin ture warga namarraa kaasee isin jala ture. Wallahi silaa du'ee baras jalatti har'aan. Eenyu si ajjeesa sani kijiban? No hinaaffaan na ajjeeste mee isin hundinuu obsaa Yusuf jaabarreessa. Atummaan cimii sabboontu miidiyaan ammaan tana miidiyaa garii faarra inni TikTok fi Facebookaatti jiraa'u kana kaameeraa fi tokko sitti kan inaan nagaa mana keessee istiidiyoo xiqqoo tokko tolchitee akka ajaa'ibatti kamii kan irraa si ari'anii olitti illee boonsitee hordoftoota horatta waan ta'eef. Ibsaa kiyya miidiyaa sadii keessa ari'amte sadii keessaa. Annaa gale bakka tokko naa gale dubbiin sii galee annama bira dhaaniituma dubbiin galtuu fi dubbiin naa galtee jirti dhiibbaa. Viidiyoo banadhuu si jechuun biyya takkasi ta'uu laallaa. Waan isin beekuu qabdan na dhageeffadha. Miidiyaa gurguddaa Itoophiyaa fi miidiyuma Itoophiyaa jiru keessatti Oromoo ta'e haa Itoophiyaa ta'e aksantii Harargee baay'een jaallatan. Quba qabaadha. Maaliif jennaan aksantiin Harargee kuni akka Ameerikaan Ingiliishiidha. Isin galtanii? Sukkara wanniidha inni qoraasuma nama qoraasa. Qoraasuma nama qoraasa. Nama kana hunda akkana qirqirsa. Onnee nama qirqirsa. Qirqirqirq onnee nama godha. Onnee nama keessa. Obsaa Yusuf jaabarreessame hundi keessan komantii.